Akkuman ol seenee taa'een soofaa kanarras taa'uun norkadha. Bunas yoo danfistes wanna nyaatamus yoo qopheessi ta'e iddoo itti sirreessite kaa'i anatu dhufees fuudhaa naan jette. Buddeen ammoo tokko ol nyaachuun isiif hin danda'amu masoobii akka hin banne miindaan kan kennu qarshii 50 kana olin yoo nyaatte keettuu kaffalamaa naan jette. Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Washama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isin jecha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo haaraa tokko qabannee walitti deebineeti jirra. Seenaa faarfattuu Billisee Karrasaa. Egaa mee wal wajjiniin seenaa ishee kan nageenyu ta'a akka xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Maqaan koo faarfattuu Billisee Karrasaa jedhama. Ani gaafan dhaladhee jabaadhee gaafan jirus akkuma nama kamiyyuu maatiin kan koo mana barumsaa na galchan. Anis barumsa koo barachaa cinaatti maatii koo gargaaraa waaqayyoo koo tajaajilaan ture. Ijoollummaa kootii yoo kaasee ani daa'imummaa kootiin fuula waaqayyoo jilbifadhee yeroo dheeraaf nan tura. Akkasumas immoo soomaa sagadaan fuula isaa nan tura. Waaqayyo ijoollummaa kootii kaasee natti dubbata. Anis sagalee isaa nan dhaggeeffadha. Egaa bu'aa bayii jireenya keessatti bu'aa bayiin hedduun waan nama mudatuu fi guyyaa tokko ijoollummaa kan koo ta'ee maatii kootiin walitti buune. Egaa anis osoo obboleessa kan koo magaalaa Finfinnee bira jiru bira dhaqee isa biratti barachuudhaaf gaafan jedhu maatiin koo na dhowwanii turan. Garuu sababa waaqayyoo ergicha narraa qabuuf jecha karaa maatii koo guree waaqayyoo na gaggeesse akka isaanillee ganna dhiisan taasise. Ergan hin deemee obboleessa kan koo bira ga'eesi obboleessi koos akkanani bira dhaqee naa ta'uu dide. Barumsanii achittis haalli naaf mijatee barachuu dadhabe sani isa biratti gaafa nan milkaa'aa jedhee yaadu inni sunis naa ta'uu dide. Maal akkaan godhus bitaanatti galee nan boo'es nan dhibbadhes. Garuu kana keessa taa'ee waaqayyoo kootiin nan kadhadhan ture ittiin boo'an ture garuu ittiin gonkumu. Yeroo kamiyyuu kadhanni afaan kootiin bu'u. Guyyaa tokko gara guyyaa tokkootti sagaleen naa dhufe. Guyyaa akkasii sa'aatii akkasii irratti sa'a 8 gubbaa irratti na eegi. Anis lafaan dhaqisiin jedhee si abboome san dhaqii naan jedhe. Osoon taa'aa jiru balballi rukutame. Gaafa maaliin jedhee balbala jalaaf banuuf ka'u. Sa'aatii 8 irratti bakkeen hojii deemuudhaaf waan taatu fi qophaa'ee nu eegi guyyaa akkasiitti naan jedhani. Anis ilaayyuu carraa biraa waan hin qabnee fi erga hin baranneessi mana namaa deemee hojjechuu kanaas waan jiru wallaalee ofitti fudhadhe. Garuu yaadichi bitaanatti galee gaafa ta'u sa'aatii gaafa laalu sa'aatiin isaa sa'aatii 8. Ahaa jedheenis dhiise. Ishii jedheen. Obboleessa kootti gaafanimu maaliif maatii keenya keessaa eenyudha kan mana namaa galee hojjete hin deemtu naan jedhe. Garuu wallaasoo walqabiinsan booddee ishii naan jedhee innis gara mana kanaatti na gaggeesse. Egaa obboleessi koo na gaggeesse achiin na ga'ee na biraa deebi'e. Namni fooniirii haqanumayyuu miti. Inni na gaggeesse maatii saniin biraan na ga'ee na biraa deebi'e. Garuu waaqayyo achiin na ga'ee na biraan hin deebine. Obboleessi koo manicha inni itti galuuf deemu san keessaa maaltu akka ture hin beeku ture. Achiin erga na ga'ee deebi'ee booddees namoonni hundinuu amalamuu waan san keessa jiru hojiidha fakkatti nan hojjedhu natti muudaf booddee erga isaan deemanii na teessiftee kottumee naan jette. Anis ka'ee naqee akki kootu naan jette. Soofaa kanarras taa'uun hin danda'amu. Nyaatas waan hojjettu gaafa keessummaan dhufe hundaayyuu qopheessiti sirreessi. Kafuunfee fuudhu anaa akkasii amalli mana kan koo keessaa. Buddeen guyyaatti kan nyaattu buddeena tokkodha naan jette. Anis hedduu bitaanatti galee
godhusee galee. Waan godhus wallaalee. Obboleessi koosi na biraaf deemeera. Egaa kana waaqayyo motuu godhe natti fakkaata. Oduu yeroo saniif obboleessi koo na bira jiraate waan amanni isa waliin deebi'u natti fakkaata. Nama dhiba. Anis ishii jedheen hojjechuu eegale. Kan inni hojjedhu yoo sitti hime waan nama amansiifnedha. Kana hunda hojii kana hundaa kan inni hojjedhu mindaan itti naa kaffalamu ji'atti birrii 50dha. Osoo akkasumaan hojjechaa jiru gaaf tokko uffata baay'ee miicaa waan jiruuf buddeena gimmashisaa nyaadhee waan jiruufi kan naafes walakkaadhuma qofa. Beelee baay'ee beelee waan jiruufi uffata miicee gaafan jiru. Isas fuddee gaafa nyaadhu garuu galgala akka bubbuluun kan koonatti mul'ate. Sababa hojiin baay'atuuf jecha anis keessi koona beela'e. Kanarraa kan ka'e gaafa isheen dhuftu ani manatti ishee osoo hin taane gadi baheen alatti ishee gayyoosin bakka hojiitti dhuftu. Maali naan jetteen deemin buddeena bitadhaa jedheen. Isheen buddeena tokko nala silaayyuu masoobni ishee banamuun dhorkadha. Kanaaf jecha bakka hin nyaatte bakka nyaatte ishoo kottuu naan jettee birrii tokko naaf kennite. Ana maal tola dhibe silaayyuu mindaan kan keeti qarshii keetu sirraa murama naan jette. Qarshii tokko fudhadheeni anis deemee buddeenicha bitadhe. Guyyaa lammataa gaafa nanii mindaa guyyaa mindichaa gahee mindaa kun fuudha jiru qarshii 49 naa kennite. Sababiin isaayyuu qarshii tokkoon buddeenicha nyaadheen jira waan ta'eef. Akkasumaan osoo jiru guyyaa tokko gara guyyaa tokkootti keessummaan wayii dhufe. Keessummaan kun akka malee buna jaalata. Buna jedhee harka isaa walitti rukuta yeroo baay'ee tu har'a naaf eeyyamtee laata akka nama buna daffisee geessu jedhee buna daffisee gaafan geessu kaatee jettee gabaa gamana gaafa daldaaltu keessummoonni sala jiraniif gaddee bitee teessee calliste. Garuu gaafa namoonni suni ba'anii anaan salphiste ana biratti osoo inni jiruutti kaatee buna daffistee fiddee naan jettee mataa koos qabdee na kutuchite baay'is na rukutte. Nama dhiba garuu maal godhure booyyee uummanniise gaafa isiin akka nama waaqayyootis hin kadhattus tajaajilaanis mana sii kan hin agarre. Gaaf tokko kadhanni wayii waan jiruufi suuta jedhee mana kadhata wayii suuta jedhee naannuma isa waan ta'eef dhaqe. Gaafa naqus achitti sagaleen naaf darbe. Akkaan rakkachaa jiru namni amma dhufte namni bu'aa deemtu jedhee gaafa sagalichi na darbu anuuyyuu amanuu hin dandeenye. Homaa miti ani si wajjin hin jira. Ani sin qabadhee iddoo hundaatti mul'achuun barbaada naan jedhe. Sagalichis na jajjabeesse. Anis nin gammade. Garuu yeroo muraasan booddee mana sanii ba'es ergan jedhee booddee Waaqayyo nama hangatu waan ta'eef anaanis seenaa kan koo geeddaree Waaqayyoon na gargaaree achi keessaa nama ba'ee nama guyyaa har'aa qabu kan na godheera. Akkasittiinis yooma fi manichiin keessa ba'eesanii erga noolee bulee Waaqayyoon na gargaaree seenaa jireenya kootii jijjiirees booddee gaaf tokko mana namtittii tanaa dhaqe. Gaafa naqee akkam jirtu nagaa jiree nagaa isii gaafadhee ol seeni Sumaayi biliseedhuma barsirraa bareedee jira akkamee naan jette. Eeyyee galata Waaqayyo irraa bareedee jira jedhe. Akkumani balbala banee ana kan na bareechu Waaqayyo akkuma balbala banee obsu mana seesoo yoo seenanii akkuma seenanii caammaa afaan balbalaatti baafatu. Lakki dhiisin baafataniiti kootuti seenee naan jette. Ishoo anuuyyuu hin baafadhu jedhee ol seene. Soofaa irra taa'ee naan jette sanira taa'ee naan jettee na teessifte. Nama ajaa'iba. Dubbii Waaqayyo kana kakuun isaa yoo tureeyyuu akka raawwatu ni beektu. Ammas ga'een taa'ee naan jettee duraan natu buna dabbisee natu goda keessa taa'a. Teessoon duraan irra taa'u san garuu barbaadeen nabe. Har'aa ani TV ilaalaa isiin mana keessa turte waan nyaadhu waan akkasii dabbisti. Ani teessoo taa'ee nagasii nuftutti TV ilaalaa ture. Nama ajaa'iba. Waaqayyoon seenaa namaa ni geeddara. Achitti nafuun hin barbaadamu. Nama
argatamaa immoo waaqayyotu waama jedhee anis kanaaf hin farfadhu. Darbatameen ture si haa galatu hin kufnes yoo nagahee jedhee waaqayyo isa na gargaare kana yeroo baay'een hin galateeffadhu. Oolmaa isaatittuu narra guddaadha. Waaqayyo waan inni keessa nan dabarsine hin qabu. Ishiidhuma kalee tuffatamtuu ta'ee fuula namaatti as gadi hin bahinaan jettee gola keessa nu dhiyootana. Har'a soofaa ishii irra na teessiftee anaaf jettee kaatee goda keessa gortee waan nyaata qopheessite. Garuu kana hojii waaqayyooti iddoo nama dinqa. Anaanis waaqayyo anis jabaadhee mana koos gaa'ela koofis ijoollee kootiifis akkuma yeroo kennu tajaajila koo irrattis xiyyeeffadhee mana waaqayyo hojjechuudhaaf yeroo kennee anis nan hojjedha. Yeroo baay'ee biyyoota Ameerikaa garaagaraa irra deemee namoota waldoota jeeqaman waldoota waldhabdee qaban hedduu isaanii waaqayyoon na gargaaree bakkaa irra deemee walittis fidee nan hojjedha. Kaniin kana godhuuf akkuma inni jireenya seenaa koo geeddaree jijjiire anis mana waaqayyoo hojjechuudhaaf yoomiyyuu dhaabbatiin. Egaa yaa obboleewwan kan koo dhumarratti waa tokkoon isiniif dhaama. Ani ishiin kaleessa hojjettu ta'e tuffatame suni har'aanis nama na gargaaru nama mana keessaa qabudha. Garuu waa'ee kan koo kaleessaa sanii gaafa ni yaadadhu gaafa ani ciisee boqochuu barbaadu ciisii boqodhuun jedhaan. Yaa obboleewwan koo yaadadhaa warri har'aa mana namaa keessas hojjettan boruuf hojjettuu keessaniif akka yaaddan namni immoo har'a nama isin gargaaru of biraa qabdan akkuma ofii kee boqochuu barbaadu akkuma ijoollee kee boqochuu barbaadu ishiin isaa boqottu. Dhala kan kee keessaa nama tokko sitti haa fakkaattu. Maatii kee keessaa ishee tokko sitti haa fakkaattu. Maaliifin boruu bakkeen ishiin geessu hin beekamu waan ta'eef. Eeyyee waaqayyolleen sitti gadda. Kanaafuu gaafa ofii keetii qabdu kan na beeyyaati. Gaafa waan godhattu caammaa gaafa argattu kan luka hin qabne saniif yaadi. Kanaaf waan qabdaniin qabeenya keessan kan waaqayyo namaaf kennu waan dhufee darbuuf jecha waan wantoota hin taane wantoota darbaniif jecha akka walittis garaa hin jabaanne waan hunduu darbu waan ta'eef addunyaa kanarratti kanaaf hin jiru. Hojii koo kanarrattis abbaa warraa koo nama hedduu na jajjabeessudha. Inni hunduu darbee hojii koo irratti tajaajila koo irratti mana koo irratti akkanaan karaa hundaan hojjetu abbaa warraa gaarii maatii sooradhee akkasiin waaqayyo jireenya koo bareeche. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa seenaa kanarraa akka waa guddaa tokko barattan abdii guddaan qaba. Guyyaa har'aatiin viidiyoo qabatanii kana fakkaataa guyyaa biroo immoo sagantaa birootti eebbifamaa waaqayyo